kan impaayera sana keessa jiru siyaasa dabaati. Malee siyaasa ogummaatiin beekumsaan qabattee nama amansiistee akkasii deeggaru gootu inni kun siyaasa saayinsiiti. Siyaasni inni suni siyaasa dabaati. Siyaasni dabaa kun egaa kanaaf Oromoon gaafa xinnoo jiru sanaayyuu itti duulanii akka baduuf akka hin jiraanneef akka lafarraa duguugamu yoo didee immoo kana keessa mucucaatee hafe immoo imaammataan gara saba biraatti akka jijjiiramuuf assimileet gochuu jechaadha. Assimileet godhanii uf gatee aadaa isaa gatee safuu isaa gatee maal isaa hundumaa gatee akka saba biraa ta'uu irratti hojjetame jechaadha. If you don't help, don't harm jedhama. Yoo gargaaruu baatte hin miidhiin kan jedhu tokkotu jira. Tokko dura rakkoolee kana tarreessu, lama immoo rakkooleen kun akkamitti raggaasifama, akkamitti gurra uummataa keessa lixuu danda'ama. Ulaagaalee kamiin ilaalla kan jedhu, inni sadaffaan immoo dhukkuba sana sirriitti lafa kaa'uudhaan, inni afuraffaan qorichatti barbaaduudha. Amma nuti amantaan keenya Islaamaa. Lammummaan keenya Oromoodha. Nuyi Araba miti jenna. Islaamni amantaa Arabaati. Garuu nuyi Araba miti nuyi Oromoo. Maccaaf Tuulamnis akka kanaatii jedhee kan dura dhaabatee uummata amansiise. Haji Biiftuu fi Haji Adams Haddooti. Sababa isaaniitti Maccaaf Tuulamni maqaa orgaanaayizeeshiniiti malee gosarraa yoo haa ba'u. Otoo sikkoo mandoo jedhamee durumayyuu ijaaramee ta'e Oromoo hundumtuu achuma jalatti wal gahaa. Otoo Baaremtuu jedhee ijaarame ta'e Oromoo hundumtuu achitti wal gahaa. Booranaa otoo inni ta'es Oromoo hundumtuu achitti wal gahaa. Maqaatu ittiin bahee akkasitti galmaa'ee malee gosa lamaan sana duwwaatu ijaarame miti jedhanii sirreessan jechuudha. Inni tokko lubbuu isaa wareegama kaffallee dhugaa kanarraa utuu hin maqin isa kanaaf dhaabbate amma dhumaatti itti falma. Iseen kaan immoo qaraxa kaffalaa mootummichaaf sirnichaaf mootummichaa wajjin hojjechaa biyya alaa kana dhuftee immoo independence Oromiyaa jetti. Maal jettu mee kana? Inni keessatti faayidaa dhuunfaa isaa argate Itoophiyaan biyya koo ta'ee amanuu danda'a. Dhugaadha. Maaliif fayyadameera? Kanaaf uummanni keenyi wanti inni har'arra gahee fi kanarra jiruu fi siyaasa dabaatu jira. Siyaasni dabaa kun immoo akka salphaatti waan galu miti. Siyaasni dabaa jallinaan kan deemu jira. Baay'inni isaa humna qaba. Humnaan irra aanuu, humnaan amansiisuu, nama gadadoo keessa gashanii sodaachisuu qaba. Siyaasni dabaa sodaa qaba. Siyaasni dabaa jibbiinsas qaba. Sodaa duwwaa miti. Jibbiinsas qaba. Siyaasni dabaa sodaa jibbiinsarra darbe jennaani dhaqee violence humna san sila jedhe humna sana fide jira. Humnarra geenyaan siyaasni dabaa balleessuu isa jedhu qaba. Dr. Baaroo fi Dr. Dassuu baga nagaatiin dhuftanii isiniin jedha. Ulfaadhaa Boyyaanaa isinis asirratti nu affeeruu keessaniif. Ayyee Boyyaanaa ulfaadhu nu affeeruu kee fi. Dr. Baaroo isiniin jalqaba. Mee atis jeneraalii walumaa galatti haalli Oromoon amma keessa jiru kun si yaaddessuu? Yoo si yaaddessa ta'e maaliif kan jiru gaaffiin koo? Hayyee ulfaadhaa Boyyaanaa yaaddessuu qofa miti. Waa akkati gootuuf illee nu kakaasa. Waan barbaachisaa ta'u yaaddoftee galtee takka daqiiqaa 5 booddee immoo taphaaf kolfatte akkatti galtutu hin taane teessee caafeffattee ijaaramtee akkati waa gootu illee nu kakaasa. Mee garuu isa dura waan medikaalii keessatti jedhamu tokkotu jira. If you don't help, don't harm jedhama. Yoo gargaaruu baatte hin miidhiin kan jedhu tokkotu jira. Waan nuti amma asirratti sadii taanee wal geenyanii mari'anna jenne kuni dhibee yookaan rakkoolee uummati Oromoo akka sabaatti keessa galee jiru kana tokko isa barsiisuuf, lama immoo fallasaa akkamitti finnaa kan jedhu tokko ilaaluu qaba.
isa kana akkitti qabatantu jira dubbii kana. Tokko dura rakkoolee kana tarreessu, lama immoo rakkooleen kun akkamitti raggaasifama, akkamitti gurra uummataa keessa lixuu danda'ama. Ulaagaalee kamiin ilaalla kan jedhu. Inni sadaffaan immoo dhukkuba sana sirriitti lafa kaa'uudhaan, inni afuraffaan qorichatti barbaaduudha. Maa inni tokkoffaan kun gaaga'ama amma uummati Oromoo keessa jirudha. Daangaan cabuu, uummata Oromoo irratti du'i gaggeeffamuu, ajjeesaa sukkanneessaa ta'e adda addaa gaggeeffamuu, akkasuma immoo beela, dhukkuba, lolli galgalaa ganama irratti adeemuu, kuni compact wanta marfamee jiru sadarkaa tokkoffaarra jirudha. Inni sadarkaa lammaffaarra jiru rakkoo sabi keenya keessa jiru immoo xaxaa siyaasaa. Xaxaa siyaasaa har'a keessa keenya keessatti, keessa Oromoo keessatti. Akkasuma immoo dhiibbaa impaayera sanaa siyaasa keenya irratti gaggeessu. Akkasuma dhiibbaa addunyaan siyaasa keenya gaggeessu ittiin ilaalu. Impaayerri kunis ija akkamiin akka inni ittiin ilaalu xaxaalee kanatu jira. Inni sadaffaan rakkoo gurguddaan har'a akka sabaatti keessa jirru burjaajii uummata keenya keessa deemaa jiru. Inni tokko har'a lubbuu isaa jijjiirama hin qabne qabee yakki saba kanarratti hojjetamaa jiru sirrii miti jedhee haqa kanaaf qabsaa'aa lubbuu isaa jijjiirama hin qabne kenna. Inni kaan immoo bilisomne irraa waan argamu waan kana booddee barbaannu hin qabnu. Amma of bushuu dandeenya, ittiin deemna, biyya keenya arganne irra jedhee taa'e. Inni sadaffaan immoo dhimma qabsoos hin qabu, dhimma siyaasaas hin qabu. Gara masaa guuttatee quufee viillaa ijaarratee konkolaataa bareedaa oofee jiraata. Burjaajii akka kanaa keessa inni afuraffaan jiru immoo nagada siyaasaa warra godhatee qabsoo siyaasaa kana fudhatee warra rafuuf warra kaanii wajjin nagada siyaasaa godhatee ittiin adeemu. Inni afuraffaan rakkoon sochii gaanfa Afrikaa keessa deemaa jiru. Sochii gaanfa Afrikaa ollaa keenya irraa kaafnee Somaalee, Sudaan, Keeniyaa, Eertiriyaa, Jibuutii akkasuma xiqqoo irraa siqee naannoo Arabaa kana. Inni kuni rakkoolee uummati keenya keessa jiru. Inni shanaffaan guddina teeknooloojiif iddoo nuti har'a jirrudha. Har'a addunyaan teeknooloojii irratti guddattee deemtee nuti bara Minilik isaan kilaashiin loluu immoo eeboon lollaa jenneetu iyyaa turre. Har'a immoo bara Tigree fi Dargii Hayila Sillaasees kanuma iyyaa turre amma isaan gara xiyyaaraa fi taankiitti ol guddatanii nummoo kilaashii qabannee jenna. Har'a immoo diroonii qabatanii jiru isaan nummoo eessa jirra? Bor immoo gaafa inni artificial intelligence applied ta'ee guutamee ofiisaan mana taa'ee abbaan barbaade ergee saba kana mana obbo Yaanaa isa kamii manni Dr. Dassaalany isa kam jedhee calculate godhee itti erganii artificial intelligence dhaan guutamee mana manatti akka nam tokketti deemaa jiru. Warri horii qaban isaan, warri biyya qabatee jiru isaan, warri sirna kana waggaa 150 saaman isaanii isaan maal godhu jedhullee kunillee yaaddoo keessa galuu qaba rakkoolee jiran. Inni ja'affaaf inni dursaa deemsa addunyaan kun itti jiru. Kanaafi rakkoon keenya tokko lama miti isin yaaddessuun isin jettan kuni eeyyee ni yaaddessa. Amma yeroo jalaan fudhadhu Dr. Dassaalany jala rakkoolee kanatu jira. Falasaa booda itti dhufna maal ta'u akka inni qabu. Akkatti kana keessaa ba'uu qabnu itti dhufna rakkoolee gurguddaa akkasii nama yaaddessuu dhiisi akkatti waa gootuufillee kan xiiqessee si kaasisuudhaan jedhaa ulfaadhaa. Sabi ammas ga'u miliyoona 60 jennee dubbannu har'a maal ta'eeti akka kanaatti faffaca'ee meeshaa xadiisa diinaa ta'uu kan danda'eef maaliif jetteeti yaadda Dr. Dassuu akka sooshaal saayintistii tokkotti. Riyaalitiin Oromoo jechaniin dhugaan Oromoon qabuu fi akkitti Oromoon yaadu garaagara. Yaadni isaa, hawwiinsaa, fedhiinsaa waan tokkoo wanti lafarra jiru wanti ta'aa jiru immoo waan biraati. Kuni maaliifin kana kaasaa kana yeroo baay'ee namni sirriitti dubbateeraan himtuu dubbadheera. Uummanni kuni
all of a sudden amma kanaan geenye lakkoofsisaas. Har'uma kana ka'ee mitan miliyoona 60 ta'e. Yeroo dheeraa keessa guddatee dhufee achi ga'e. Miliyoona 60 kana haa ta'u wal horaa dhufu malee inni kaan akka Oromootti guddatee inni kaan akka Ormaatti guddatee inni kaan ofii hin beekiin callisema guddate. Kuni hundumtuu yeroo ida'ame immoo ilaalamu kolleektiivli akkuma Oromootti ilaalama. Rakkoon saba kanaa hundisaa wal fakkaataas miti wal qixas seensiin godhu. So uummanni guddaan akka kanaa react gochuu fi yookiin waan tokkotti deebii laachuu fi gurmaa'insa jabaa barbaada. Guddaadha waan ta'eef waan laayyootti salphaatti chochoostu miti. Abbaan barbaade akka barbaade duuluu danda'a. Waan barbaade gochuu danda'a. Balleessuu hin danda'u saba kana. Saba guddaadha waan ta'eef unkaan isa har'a jiru kana miti dura yeroo inni uf hin beekne warri siyaasni isaaniif galee warri xaxaan isaaniif galee siyaasni gosa lamatu jira. Siyaasni ogummaati hojjettu jira. Siyaasni dabaas jira. Kan impaayera sana keessa jiru siyaasa dabaati. Malee siyaasa ogummaatiin beekumsaan qabattee nama amansiistee akkasi deeggaru gootu inni kun siyaasa saayinsiiti. Siyaasni inni suni siyaasa dabaati. Siyaasni dabaa kun egaa kanaaf Oromoon gaafa xinnoo jiru sanaayyuu itti duulanii akka baduuf akka hin jiraanneef akka lafarraa duguugamu yoo dideemmoo kana keessa mucucaatee hafe immoo imaammataan gara saba biraatti akka jijjiiramuuf assimileet gochuu jecha assimileet godhanii uf gatee aadaa isaa gatee safuu isaa gatee maal isaa hundumaa gatee akka saba biraa ta'uu irratti hojjetame jecha. Hojiin kun hojii salphaa miti. Laayyoo fakkaachuu danda'a yeroo akkatti amma haasonu laayyoon ture. Namoonni siyaasa dabaa hojjetanii kanaan itti haguuganii hansaan hin taane akka hansaa ta'etti hansaa kan ta'e immoo akka namni biraallee itti qoodachuu danda'utti inni immoo iddoo biraallee dhaquu akka hin dandeenye itti dalleessanii daangessanii qabanii waan sana keessa bahetu futta'aa harkaa bahaa hubachaa baraa ijoolleen keessaa baatee ijoolleen isaa jecha uummata amma kanaa hunda isaa miti argata akka konsheessi ta'e ijoolleen isaa keessaa baatee wal barsiisaa wal hubachiisaa organaayizdi ta'aa deemuun jechaadha. Kaayyoon inni warri siyaasa dabaa hojjetu garuu sabni kun akka walitti hin gurmoofne yookiin amantiitiin yookiin bakka dhalootaan yookiin maqaatiin yookiin bakka lafa gaara baddaaf gammoojjii ta'uu isaatiin magaalaa baadiyyaa ta'uu isaatiin akka inni wal irratti dubbatu gochuu otoo hin beekamiin irratti jechuu kun teeknikaalii hojjetu garuu siyaasa dabaati. Maaliif waan isaan hojjetaniif iddee dideetti immoo humnaan liqimsiisanii deemsisu jechuudha. Sana keessa darbee dhufeeti har'a Oromoon kun baay'inni isaayyuu dabalee miliyoona 60 gahee baay'inni isaayyuu dabaluurra kan darbe immoo namni ofiif gaaffii kana isaanitti kaasu itti baay'achaa dhufe itti baay'ate. Amma namni gaaffii gaafatu waa'ee Oromoo kaasu kun baay'eedha. Dur nama xinnoodha amma nama baay'eedha. So diinnis immoo akkuma sana risoorsii waan qabu qabeenya waan qabu qabeenyis Oromoo sanarraa saameenis iddee biraas walitti buufatee itti kuufatee gargaarsa gorsitoota biyyoota adda addaa kanarraa fudhatee innis immoo malasaa akkatti jiraatu siyaasa dabaasaa sana dabeenya isaa hammeenya isaa itti micciiraa deemeeti sadarkaa har'a geenyu kana jiru kana nu geessise jechuudha. Siyaasa dabaa kanaafan jedhe siyaasni dabaan yookiin jallataan akka impaayera sana keessatti ta'uu iddee biraan jiru jennee amanuu hin qabu. Jira iddee biraas garuu inni biyya sana hamaadha. Maaliif ammii danda'amee amala uummatoota yeroo sana yookiin sirna bittaa yeroo sana turan keessa qaban qaba. Amalli isaanii maali? Amala bineensaati. Amalli bineensaa immoo maali? Bineensi waan argateef boruuf hafteen kaawwatu. Naachuraali argitaniitam. Qeerransi leenci yoo bineensa qabate hin nyaatee yoo kaawwate boree deebi'ee nyaachuuf kaa'u malee yoon ajjeesuu baadhisa jedhu hin yaadu. Hin ajjeesa.
hin balleessa. Kaalcherii sana keessaa bahe sirni siyaasa dabaasu. Ammallee isa yeroo dur hojjetaa turan warri isaanii ijoolleen isaaniillee irraanfachuu dadhabde. Walirratti illee jettu nurratti duwwaa miti walirratti. Naannoo Amaaraa riijiin jedhamu sana namni nagaa jira se'a malee they are living in a hell. Heelii ani dhaqee argeen beeku garuu warri maxaafa qulqulluu kunis warri quraanaas hin dubbatu. Si'oolii jedhanii dubbatu jahannama. Uummanni achi amma jahannama keessa jira. Ijoolleen hundi isaan akkasitti guddisanidha. Sirna isaaniiti impaayera Itoophiyaan ijaaree jiru. Kaannee jaallannee jibbineen. Inni keessatti faayidaa dhuunfaa isaa argate Itoophiyaan biyya koo ta'ee amanuu danda'a. Dhugaadha maaliif fayyadameera. Kanaaf uummanni keenyi wanti inni har'arra gahee fi kanarra jiruu fi siyaasa dabaatu jira. Siyaasni dabaa kun immoo akka salphaatti waan galu miti. Siyaasni dabaa jallinaan kan deemu jira. Baay'inni isaa humna qaba. Humnaan irra aanuu, humnaan amansiisuu, nama gadadoo keessa gashanii sodaachisuu qaba. Siyaasni dabaa sodaa qaba. Siyaasni dabaa jibbiinsas qaba. Sodaa duwwaa miti. Jibbiinsas qaba. Siyaasni dabaa sodaa jibbiinsarra darbe jennaani dhaqee violence humna san sila jedhe humna sana fide jira. Humnarra geenyaan siyaasni dabaa balleessuu isa jedhu qaba. Hin balleessa jira. Balleessuun immoo yookiin amma dandeesse humnaan cabsuu reebuu maalii kana ta'a. Isarra darbinaan immoo completely lafarraa xaraganii qulqulleessuu qabachaa. So siyaasni impaayera sana keessatti deemu sanarra ga'e. Kanaaf immoo eenyutu miidhamaa ta'ee isa jedhu Oromoodha. Tokkoffaa irratti maaliif hundumtuu sarratti xiyyeeffata lafa inni irra jirutu qabeenya inni qabutu isa akka inni xiyyeeffatamu godhu. Oromoo duwwaa miti gaamma yeroo baay'ee namni baay'een Oromoon kompileen gochuu baay'isaa assertiif ta'ee naasa'u. Nama gaaf tokko waltajjii fuuldura dhaabatee diinonni kun sirrii miti jedhee hin beeknetu immoo kettaasaa beeke. Sirrii miti saba koorratti waan hojjettanii nama jedhee hin beeknetu Oromootti immoo as deebi'ee afaan bana. Maaliif akka akkas ta'u beekta? Isaan kana hunda siyaasa dabaa sana keessa galchanii summii isaas maalii isaas itti namatti naqanii namoonni keenya har'a sadarkaa jiruun waan baay'eetiin itti deemame uummanni kun har'a konfiizuuti sadarkaa ta'uurra gaheera manni baay'een isaa. Maaluma akka godhu sadarkaa wallaaluutti. Mootummaan inni kaan mootummaan akka isa baraarutti akka fudhatu godhame. Mootummaan akka inni qeessaatti isa deebisuu godhame. Mootummaan akka eegumsa isaaf godhu eegame. Garuu mootummichi nu isa ajjeesa. Sirnadha waan ta'eef sirni waan lafa kaawwate sana hojjeta. Uummanni immoo mootummaan uummata biyya tokkoo hin tiksaa. Maali isa yommuu siyaasaan itti oofaniiru. So siyaasni dabaa waan gaarii fakkaate waan hamaa uummata liqimsiisuu duwwaame. Isa dhumaan sitti kana sodaa jibbiinsa isa booda duguuggaa sanyii yookiin jenoosaayidii sadarkaa violence in short violence itti deemsisaa. Amma isa violence irra gahee kuni abdii kutannaa sirnichaas waan agarsiisu qaba. Resistaansii uummatichaas waan agarsiisu qaba. Waan baay'ee qaba. Deeme sodaachise. Wanti kun yeroo tokko liinerii miti. Takkaa si ka'ee achi gahee isa jettu. Erga takkaa isa jechuu danda'u. Dabaree isa jechuu danda'u. Akka isaaniif mijatetti siyaasni dabaa kanan hojjetaa isa jedhu ni kaasuu barbaada. Waldaa Maccaaftuu lamaan kaasuu barbaade. An Oromootiin jalqaba ijaaree jalqabe waldaa Maccaaftuu lamaati. Ijaarsi Oromoon jalqaba qabaatee Oromoon takkuma iddoo adda addaatii walitti dhufee ijaaramu. Waldaa Maccaaftuu lama gaafa ijaaramu. Kana afaan koloneel Alamuu Qixxeessaa irraa isan dhaga'edha. Isa nama biraa irraa dhaga'e miti. Ani parsanaalii koloneel Alamuu Qixxeessaa manas deemee bakka Maccaaftuu waldaa Maccaaftuu lamaa ja'a wal ga'uttis nama faana haasa'ee beekudha. Gareetiin dhaqnee haasofsiisne mana isaatti yeroo 3 haasofsiisne. Chaalenjiin Maccaaftuu lamaa yeroo sanaa Oromootiin akka Oromootti fidanii walitti qabuu keessa kan ture. Maccaaftuu lamni chaalenjiin isa quunname Oromiyaa hunda gahuuf warra Maccaa fi warra Tuulamaati malee sikkoo mandoon ilaallatu.
Ituu humbannaa hin laallatu. Raayyaa Azebuu hin laallatu. Sabboo goonaa hin laallatu. Je'amee akka lallabamu kan godhe. Ilaa kun Oromoo keessaan kaane baay'ee. Diinatu itti fayyadame. Siyaasni dabaa inni jedhu kana. Diinni maal jedha? Dubbii afaan si kaa. Gowwaan immoo hin lallaba. Gooftaa maccaa yeroo jedhamu yeroo sanatti onisnoos nati macca jechuun konseptuwaaliyyuu Oromoo keessatti hiika inni qabu jira. Uummaticha gosa sana miti. Macca jechuun baay'ina jechuudha. Amma naannoo warra keenya macca garuu macca ta'uu isaanii hin beekan. Garuu maal jedhu warra maccaa jechuun warra fagoo warra baay'ee sana warra danuu sana jechuutti beeku. Uummanni immoo wal keessa jira. So konseptiin maccaa jedhu kun maal dhaqee two meanings qaba jechaadha. Tokkoffaan gosa Oromooti. Lammaffaan immoo baay'ina jecha jedhuus hin qaba. Isa kana diinni isa baay'ina jedhu kan akka hin dhagahamne godhe ila warra maccaatu doomineessi godhaa. Warra maccaatu akkasii godhee si hacu. Isa ofii ishee ajjeesti. Isa shiraan isa balleessite. Isa shiraan gargar isaan taate. Dhiistee akka inni wal dura dhaabatuuf gahee guddaa taphatanii maccaaftuu lamaaf chaalenjii ta'ee ijaarsa sanaa akka isaan hin babal'isneef gahee guddaa kan taphate kana ture yeroo sana. So eenyutu kana cabseedha. Akkamitti cabsanii? Haji Biiftuun nama sikkoo mandooti. Dhalootaan baale. Haji Biiftuutu cabse. Maccaaftuu lamni jechuun maqaa ijaarsa keenyaati malee gosa mitiyan ijaarame. Maqaadha fudhanne. Maqaadha. Maqaan kun hidheessayyuu ta'uu danda'a. Waabisha baleeyyuu ta'uu danda'a. Maqaa lagaanii baasuu dandeenya. Awwaashiyyuu jechuu dandeenya. Maqaadha malee gosa maccaaftuu lamaa Oromoo keessaa sana miti. Ijoolleen jalqabanii waan beekan irraa ka'an jedhee Haji Biiftuutu lallabee himee fi Haji Adam Saaddoo faatu. Haji Adam Saaddoo namni hundumtuu beeka waan ta'eef. Haji Adam Saaddoo faa'u. Isaan kun ijoollee sikkoo mandooti. Isaantu dura dhaabatee wanti sun maqaa ta'uu. Fakkeenya isaan fudhatanii hin kaasa. Amma nuti amantaan keenya Islaamaa. Lammummaan keenya Oromoodha. Nuyi Araba miti. Islaamni amantaa Arabaati. Garuu nuyi Araba miti nuyi Oromoo. Maccaaftuu lamnis akka kanaatii jedhee kan dura dhaabatee uummata amansiise. Haji Biiftuu fi Haji Adam Saaddooti. Sababa isaaniitti maccaaftuu lamni maqaa orgaanaayizeeshiniiti malee gosarraa yoo haa ba'u. Otoo sikkoo mandoo jedhamee durumayyuu ijaaramee ta'e Oromoo hundumtuu achuma jalatti wal gahaa. Otoo Baarentuu jedhee ijaarame ta'e Oromoo hundumtuu achitti wal gahaa. Booranaa otoo inni ta'es Oromoo hundumtuu achitti wal gahaa. Maqaatu ittiin bahee akkasitti galmaa'ee malee gosa lamaan sana duwwaatu ijaarame miti jedhanii sirreessan jechuudha. So jechichi kuni siyaasa dabaa keessatti akka bargaariitti itti fayyadamuu dandeessicha warri siyaasa dabaa hojjettu. Ilaali warra maccaaftuu lamaa duwwaatu wal gahee isiniin gatanii jettee olola ittiin oofti. Uummanni keenya har'a sana bira baay'ee darbee maccaaftuu lama ijaaree adda bilisummaa Oromoo ijaaree adda bilisummaa Oromoo immoo dhufee Oromoo hawaasa addunyaa irratti faffaca'e kana ijaaree Oromoo orgaanaayizeeshinii hedduu siivikiis ijaaree iskoolaarliis ijaaree maccumaaf tuulama isa isaanii siyaasa dabaaf jarri fayyadamuuf jette sanatu har'a orgaanaayizeeshinii baay'ee ijaara. Har'a maccaaftuu lama ijoollee hedduu qaba. Eenyuun qaba? Sikkoo mandoo akka orgaanaayizeeshiniitti jira. Maccaaftuu lama keessa bahe orgaanaayizeeshinii isa guddaa sanatti fide. Wabii maccaan jedhamu jira. Kun hundumtuu namni gaafa bilchaataa deemu baay'achaa deemu immoo orgaanaayizeeshinii horaa deemu. Kun orgaanaayizeeshinii malee ijaarsa gosaa miti. Sikkoo mandoo mataansa maqaa isaati malee hangosaa miti. Ijoolleen Oromoo namni Oromoo ta'e kam hundumti isaa miseensa ta'uu danda'a. Akkuma maccaaftuu lamatti miseensa ta'u. Akkuma arfan qallootti miseensa ta'u. Akkuma
isa kamittuu miseensa ta'uu danda'a jechaadha. Isa kana cabsee Oromoon har'a. Haa ta'u malee warri siyaasa dabaa fayyadaman ilaali wabii machaa ijoollee warra machaa duwwaa wal ga'ee jettee odeessuu dandeessa. Sikkoo mandoo ijoollee sikkoo mandoo duwwaatu wal ga'ee jettee haasa'uu dandeessa. Namni baay'een achi ta'uu danda'a. Waan maqaa sana jaallatuuf waan itti amanuuf sana jechuun Oromoof hin dhaabatu jechuu miti. Dhaabateera. Good example is sikkoo mandoo. Gaafa uummata Wallaggarraa Abiy Ahmed torbee lamatti waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisa uummata Dambidoolloof naannoo sana jiru fixe uummanni baqatee Gaambeellaa gaafa dhaqe. Wabii machaa miti dhaqeef. Macaaftuu lamas miti dhaqee uummata sana gargaara. Sikkoo mandootu dhaqee gargaara. Orgaanaayzeeshinii Oromoo kan sikkoo mandoo jedhamu. Oromummaasaaf jecha dhaqee Gaambeellaa irratti gargaarsa kan godhe sikkoo mandoodha. So warri siyaasa dabaa garuu akka malee ololuuf itti fayyadamuu hin dandeessan kun dhugaa miti Oromoon akka itti yaaduudha. Isa jedhuun itti dabaluu barbaade ulfaadhu. Hayyee yaada gaarii kakaastanii baay'ee bareedaadha. Isin siyaasa dabaa jettu siyaasa shiraa jedhee kanaan duras miidiyaa irratti qophii addaatti qopheesseen ture. Siyaasi shiraa yookaan akkuma isin jettan siyaasi dabaa kuni diina alaa qofarraan dhufu. Kan fuudhee dhageessisu kan hojiirra oolchu ilmaanuma Oromooti. Kanaaf isa kanatti daangaa gochuun akkamitti barbaachisa akkamitti danda'ama yookaan maal godhuu isa jettanii fi inni tokkoffaaf inni duraan mana qabsoo Oromoo kana abbaa biyyummaadhaaf sabaanee jirru kana dantaa biyyaalessaa Oromoo kana akka inni hunda biratti fudhatamu godhanii uummati kun akka yaadota biraadhaan maa inni warri addunyaa warri amma national interest jedhee lafa kaa'an inni tokko afur jedha inni tokko triad pillar kan jedhamutu tokkotu jira maa inni dinagdeedha dippiloomaasiidha security yookaan military isa jedhan kanadha. Isarratti inni afuraffaansaa siyaasa. Amma yoo ilaalle national security yookaan triad yookaan quadruple force yookaan pillar warra ta'an kana yoo ilaalle dinagdeedhaan uummati keenya hiyyeessa. Siyaasaan siyaasi keenya waggaa 150 jeeqamaa jira. Dippiloomaasiidhaan akka nuyi fira dhabne maqaan keenya ol ka'ee hin dubbanne nun beenne godhanii takaalanii afaan cufanii jiru. Inni biyya alaa jiraatee waa baratee waa dubbata jedhus immoo inni tokko alatti dubbatee Oromoodha jedhee bookkisee iyyee gaafa garuu biiroo keessa galu immoo Itiyoophiyummaan cuubamee waan Oromoo iyyuu hin kaasu. Har'a fakkeenyaaf kan baay'ee kolfa nama kolfisiisu warri Oromiyaa independent jedhanii ala ba'anii dubbatan yeroo har'aa kana warri Oromiyaan walaboomuu qabdii bilisoomuu qabdii jedhanii dubbatan dhaaba isa dhugaa wareegamatti kaffalaa jiru hin taane warra naggaadota walaallammii quotationii Dr. Dassaaleny jedhe warra iddoo lamatti citee yoo asii waa argame waa argachuu garuu har'ammoo sirnuma ilmaan Oromoo kan ajjeesaa jiru sirnuma isaanii ajjeesaa jiru wajjin immoo warra taa'ee nagadatudha kun amma taa'aa jira ragaadhaan viidiyoodhaan waan waraabeen qabaafate jedhe kana olola noofame. Amma siyaasi keenya akka kanatti jeeqamee jira. Humni waraanaa keenya lakkan jabaannetti irra humna waraanaa isa jiru immoo gartuun tokko fuudhee immoo gartuu warra kaleessa nu ajjeesaa jiru warra kaleessa nu lafarraa nu fite kan akka TPLF fa kan akka faannoo immoo nu ajjeesaa mormatti nu fannisaaf kan garaa keessa jirutti iyyuu kan utuun dhalatiin jiru iyyuu itti yaadna jedhu viidiyoodhaan lafa jira kunis warra akkasiifaa keessaa wajjin naqanii hariiroo qabsiisanii waraana keenyallee karaa kanarratti hariiroo gochisiisaa jiru. Warra immoo qabsoo kana keessatti wareegama guddaatti kaffalle warra itti ciche immoo akka sarata. Kanaaf akkamitti dhaamsisa jirtanii tiriyaadiin afuran kuni inni iyyuu laafaadha nu keessatti obbo yaada. Tokko jedhanaa qaba.
Inni lammaffaan immoo kaataagorii nu ittiin ilaaluu qabnu tokko erga critical haasofna ta'eeti ormatti quba qabuutu ta'an of ilaaluu gaariin of keessa ilaaluun baay'ee barbaachisa. Inni tokko lubbuu isaa wareegaman kaffalle dhugaa kanarraa utuu hin maqin isa kanaaf dhaabbate amma dhumaatti itti falma iseen kaan immoo qaraxa kaffalaa mootummichaaf sirnichaaf mootummichaa wajjin hojjechaa biyya alaa kana dhuftee immoo independence Oromiyaa jetti maal jettu mee kana. Inni biraa kaatagoriin biraa immoo warri iskoolaarii adda addaa lolli yeroo ammaa deemaa jiru beekumsa irratti lola deemaa jira. Dinagdee irratti lola deemaa jira. Amantiidhaan lola deemaa jira. Ideoloojii ilaalchaan lola deemaa jira. Har'a ilmaan Oromoo akka sila jettan kun seenaa sila kaastan maccaatu lama abaa'oo jettanii kaastan. Keessatti Dr. Dassaalany waa'ee hariiroo maccaaftu lama rakkoo mudate jedhan. Har'a maal jechaa jiru amma warri faallaa keenya dhaabbatanii jira warri biyya alaa kana jiran. Oromoon amma lola isaa kutaarra darbeera. Isa mo'ateerra darbeera. Unified ta'eera. Kana waliin lollu jedhee isarratti unity argateera. Amma kan irratti ka'uu qabnu amantiidhaan sabicha ol nyaachisuu qabna kan jedhu jira. Siyaasi shiraan dhaabbatu jechaan iddootti dhaabbatu hin qabu. Rakkoolee ja'an sana sida sinii lafa kaa'eera. Piilaarota sinii jiru lafa sinii kaa'eera. Amma immoo ilaalcha siraatti deemutu jira. Amma gaaffii sinna gaafattanitti hin deebiin. Isa kana akkamitti dhaabuu dandeenyaa jettan. Gaaffii nuti kritikaalii ol gaafachuu dandeenyutu jira. Ani akkamitti keessaa baana waan jedhu kana waan afuran tokko yaada. Tokko barumsa jalatti waa achis jalatti waan afuriin ka'a. Barumsa akkamitti kennina barumsa kana karaa miidiyaa kennama kun akka nuyi jechaa jiru. Konferensii adda addaa qopheessu. Workshooppii adda addaa riyaaliitiidhaan ta'e isa kana qopheessu. Institutional approach dhaabbachuu kan akka institutioniitti dhaabbatee hawaasaa ta'u waldaa gargaarsaa ta'u waldaa hayyootaa ta'u isa kana dhaabbatee waa defendi godhu kana godhu isa kana gadaabu. Kanaafan akka wanni itti galbilisummaa wajjin yeroo baay'ee irratti hojjennu pan oromummaa patriotic movement kan jedhu. Uummata Oromoo ilaalchisee dhugaalee haqa jiru kanaaf yaa Oromoo namatti darbaan jirru mana namaa dhanne nama ajjeesaan jirru daangaa namatti dabbaan jirru yaadi keenyas cubbuu miti yaada addunyaan itti guddatte adeemtedha. Isa kanaaf uummati Oromoo akka wal dhaggeeffatee wal jala deemee isa kana sochii kana jabeesse akka itti Awurooppaan dur gargaarsa Ameerikaa Marshall Law irratti keesse biyya kana fuutee hiree murteeffadha League of Nations irraa ka'ee inni kun mari'atamaa dhufe akkaataa sabni hundumtuu mirga mataasaa ofii murteeffatee biyyu impaayera jalaa ba'anii sirna nugusaa jalaa ba'anii constitutional monarchy godhanii ergasii hundumtuu mirga ofii isaanii murteeffate biyyoota xixiqqootti addaan ijaaramanii akka afaaniittiin linguistical land division sana ta'e akka warri Amaaraa siyaasa shiraa adeemsisutu hin taane inni biyya diige miti. Biyyooti ja'a amma Oromoo kan hin taane amma Oromiyaa kan hin taane biyya ijaarratanii har'a isin Swiidin jirtu obboyyaan ani Beeljeemiin jira Neezerlaandii jira Deenmaarkii jira. Akkasuma Skandinaaviyaa biyyoota adda addaa ni jijjiiru. Isaan kana dabalatee biyyoonni kun ijaaranii nagaa buusan. Addi bilisummaa Oromoos qabsoon Oromoos Oromoonis Marshall Law impaayera sana keessatti fidanii Oromoon biyya isaa ijaarrate abbaa biyyummaa isaa gonfate ollaanis akka biyya isaa ijaarrate ergasii akka Euroopiyaa Yuuniyinii walitti dhufe kana agoobara dhimma mataa isaanii irratti isaan fidu kana ijaarrachuu. Isa kana gochuuf waan afuran sana sinirra kaase miidiyaadhaan barumsa kennu. Konferensii, workshooppii, instituushinii adda addaa ijaarrachuu. Isa kanaaf sochii waliigalaa pan Oromummaa patriotic movement mararfannoo Oromummaa waliigalaa
sochii kana jalqabu. Inni lammaffaan ijaaramuu yeroo jennu hundi ijaaramuu akkamitti ijaarama? Dhaaba jiru jalatti har'a ABO jira, KFO jira, WBO jira. Isa kana jalatti ijaaramee namni wal dhaga'ee wal dhaggeeffate hoggana isaa jala deemee isa kanaan ta'u. Akka hawaasaattis ilmaanni Oromoo iddoo jiranitti ijaaramanii wal dhaggeeffatanii mari'achuu. Inni biraa sadaffaan gargaarsa ijaarsa kanaaf gochuu dhimma naashinaal jedhu dantaa biyyaalessaa Oromummaa irratti waan deemu kana gargaarsa gochuu tumsa gochuu isa kanaan bira dhaabbatanii tumsanii akka isaan deeman isa kana ibidda itti shiduu danda'u qabu. Inni afuraffaan warra diinota saaxiluu expose warra kaariikulam viitee isaanii yeroo 5-6 irra dibanii fakkeessanii fidaniif warra karaa lama walaallammee ta'anii karaa tokko nagadachaa karaa adda addaa immoo asii immoo uummata Oromoo garaa booressaa bo'anii boossisan ergasii immoo qorkee baadhatanii jala deemanii sumuunii naabuusi shilingii naabuusi jedhanii uummata kan joonjessaa horii sirraa saamaa warra jiraatan kan saaxilu akka kanaaniti bukoo fi madaa kan of keessaa baasee qabsoon sirraa deemaan jira boyyaana.